Artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Soonaa Taakkalee wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi hedduullee kan nama gammachiisullee isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu egaa chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo laayik gochuu fi akkasumas illee viidiyoo kana immoo chaanaalii qabdan yookaan sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaan isiniin jedha. Feesbuuk, Teelegiraam hunda isaa irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo sheer godhan artistii keenya jaalatamaa Artist Soonaa Taakkalee kanallee sirba isaa haaraa kanarratti illee baay'ee fayyaduu waan danda'uu fi yoo viidiyoo kana sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Soonaa Taakkalee uummata bukkeetti dhiyeenya kanaa kaasee jaalatamummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Egaa artistiin keenya kun kanaan dura wallee babbareedaa fi hedduullee baasaa ture jechuudha. Sirboota isaa keessaa muraasni yaa geeshee, birillee fi kan kana fakkaatan illee baay'een illee jiru jechuudha. Keessumayyuu dhiyeenya kana kan ba'e uummata bukkeetti jaalatamummaa kan argate warra boolee kan jedhu uummata bukkeetti tiiktaakii kan raasee fi akkasumas illee uummanni jaalala isaa hedduu kan agarsiisee fi sirbichis gara viyuu miliyoona 20 olii argachuu kan danda'ee fi sirbi kun baay'ee illee uummata bukkeetti kan jaallatame kan ta'edha jechuudha. Sirbi isaa warra boolee kan jedhu egaa artistiin keenya sun ammas hojii bareedaa kan isa caalullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Innis mata dureen isaa kunoo sirba kana goota koo kan jedhudha jechuudha. Daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e kun wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolu kiliippiitti hojjetee illee baay'ee bareechee karaa Mootisaa Istuudiyoo dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya Mootisaa Istuudiyoon sabskiraayibarii gara 400 fi isaa olii kan qabudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma achi fuulduratti illee sirba isaa kanaan duraa gadhiisee ture ammas immoo achirratti dhufaa jira jechuudha. Sirba isaa haaraa goota koo kan jedhu kana qabatee egaan akkamittiin hedduu isiniin jechaa warroonni akka artistiin keenya dafee dhufuu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jedha. Akkasumas illee jaalala keessan illee agarsiisaa fi bukkee dhaabadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kana malees egaa artistiin keenya jaalatamaan Soonaa Taakkalee albamii illee akka hojjechaa dubbatee ture jechuudha. Albama isaas illee akka bareedaatti eenye jechuudha. Albamni isaa yoo xiqqaate waggaa tokko ga'uu danda'a jechaa jira. Waggaa tokko booddeen ani eebbifamnaa jechaa jira daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun sirba isaa haaraa kanaan nagaan qottisiin jechaa akka hojii bareedaa qabattee dhufnu immoo abdii qabna jechaa. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon yarra qabannee turre kana ture. Waan amma xumuraa keenyaatti nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdanitti sheer gochuu hin dagatina. Artistii keenya kanallee fayyaduu danda'a. Kanas illee tiiktaakii garaagaraa irratti illee feesbuuk, teelegiraam wantoota qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Mana keenya kana immoo sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Amma dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatoomaa. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo baga nagaan dhuftan isiniin jenna.